Ega intalati guddoo kaleessa warri si komando baxxaaliyaa mana naguute ana manatti mi'aayara dubartiin gurguru. Dhugaa doktor Ogaa baxxaaniyaa isaanii akkasitti uwwisoo arku baay'ee takka gammade aniifu sanbichaa miti waan guddaa turre si hafe itti lafaate baay'ee takka gammade ammoo sila anillee gaafa naa dhafaatee fuudhe isallee akkatti uwwisuuf taajeeti abjuuni beekega akkasin niyyadhee ture. Hoggaalee waate haadhafaate obboleewwani kabira yoo ati haadhafaatee fuute obboleewwani si gargaareetini kabiraan nu nyaata malee kabiraan laalladhu dhiisi sana na dabarsini riskiinatti hin qabin. Ati bara obboleessa kiyya xiqqaadha anatu gabbaree sitti fuudhuu qaba waan ta'eef. Bakka ani garuu ani waan ati jette bira barbaade asii anatu si fuusisa. Waan obboleessin irra guddaa jee fudhadhee jira bakka antan ati naa fidde maa ta'e ija hin qabne taatu harka hin qabne taatu waan ati fuudhi naan jette malee hin fuudhu ati naa fiti. Ansi fuusisa girgirri ijoollee teessanii akka makii sanitti hin dandeettare amma osoo ansi fuuseere ijoolleen gayyaata sitti iyyiti bartaan dura tiktookis irra gubanii maasii jaratte yaani rakkoo bar ijoollee keessan kana guddi arbaa jiran kana wajjin jiraatu hin bootti gayyaate. Ijoolleen teenya ba warri akkasitti duuroo kabiyyatti kashaafan qabne baadiyyaa xarafa irra guddaa baadiyyee heddummaannaa xarafaa dhufne yeroo. Ayyee. Ati cadhisaan dabarsuu hin dandeetta osoo deebiin deebiin. Niin danda'a. Wallahi deebii takkaan malee niin danda'a. Wallahi niin danda'a. Shamara eessaa fuutu? Eessaa barbaadda? Fedhiin kee shamara kutaa Oromiyaa keessaa tan fuudhu? Dhibbaan dhibbatti yoon du'ellee shamara Arsii fuudhuu barbaada gumaan kafaladha. Arsii fuudhuu barbaadda? Angaafaan dura sanis Arsii je ammas hin deemine bakkumaan dursanii jira Arsumaan fuudha. Ana xiqqishuu ilaalee sitti fuudha wallaahi. Abshir. Anis Arsii maleen fuudha. Tajaajilaa jiru ta'uu abdachiistan jirti. Takkaa dubartii takkaan siin fuudha jeeni janaajaneen beeku. Hin beeku janaajanaa yoon itti dawwalee horiin keessan nagee qaba isaanii keessan dhalee waan kana gaafadhani. Dhalaan nama lubbuu juun beektaa lubbuu tan inni sodaadha waan akka lubbuun irraa baatu. Tiramcettiin durbittii xiyyaata kaamma jiddaan jirti xiqqoo sirree guddoo taateen beeku biiftuu kan beektu mana kana modii sarqabu. Hai biiftuun hin beeka biiftuu garuu isiin takkaa isi viidiyoon baatu hin garreen hin beeka biiftuu mana kiyyaa mudeetara qabdi. Viidiyoo miseenjaraan baafta ka ima rakkatte. Biiftuun sun taatee jirti nama calliftuudha warri miidiyaatti fuula isiin garreen bakka naa dhaqa. Tira guddoo ta'itti. Umriin kee mee? Umriin kiyyaa 19 waan kijibu 19 bara. Dan akka Itoophiyaa. Hin geenne qabu sa'aabeeti. Mudhiisi kutti. Timira halkanii guyyaa timira daa. Kura sagale. Timira dhuguttiin jira bar timira asii kana ni beektaa miti timiraan akka kallaata daakee dhugaa jira. Mudhiin jajjabduudha rakkoo miti. Jabaadha. Lakkoofsa isii hin qabdaa? Hin qabu lakkoofsa isii. Saachaan alhamdulillah haadha faatee naa dhiiftee jira. Diyaaspooraa wayii tokko ajjala jira haadha faatee baguma naa dhiiftee duraanuu siin na rakkisee jaaba. Haadha faatee waa wayyaa nyaachuu barbaada dhiisi sirra guddoollee hin taatu. Ani ofii kiyyaa gabbaree sitti fuudhuu barbaadati. Abshir. Ani amma yoo biiftuu naa fiddes naan fuudha. Duraanuu niyyaan tiyya kana. Tanati naa fidde bichaa fuudha. Amma harargee keessaa intala takka hin qabaa obboleessa tokko gaarii si qabaa sittillee fuudhuu barbaada. Amma bakkee heerumsee sittillee fuudhuu barbaada. Ayyee. Ni ta'a. Faati faatee dhiisi hin dandeettu maarshii qabu. Manjaa fi qaadii shanaffaan qabdati. Amma haasofni kun ati daa'ima waan taateef siin galu. Haadha faatee kan fuudhuu danda'u warra agara qaraacii oofu. Amma fakkeenyaaf namni manjaa fi qaadii sadaffaa tokkoffaa lammaffaa qabu makiinaa xixiqqoo fi ta'ummataa malee oofuu hin danda'u. Shanaffaa kan qabu biyya keenyatti agara qaraacii oofa. Si galee agara qaraacii hin beektaa? Akka kun diyaaspooraan warri giftii kennu tiraak oofuu kan. Eeyyama isiin ooftu hin qabdu ati amma hin geenne achi eeyyama san baafachuu. Umrii sidaan keessa waan biraa miti. Abshir. Yeroo Magaan obboleessaa qabaadhe laa.
sila nama tokko taate achi na darbanii funyoo fitti dhumalee laga sambu'ee deebuun danda'u bagan irraa na deebifte abo obboleessa gaarii qabaachuun akkana bareetti abdii muktaara jala loqaysii takeetti jalaa qabuun dandeessi dhugaa rabbilaa godaan si qabaadhe badhansii kanarraa waa malee gurraacha keessa adii siin hin jawaban yoo waan bareedu abdii galee funyaan qabee diriin qullaa dhufee ati warra baaleetti miti deemi gaddee bidilimsii firiyeeni bidilimsii irraa fuudhe kanaaf natti gubata bidilimsii adii isan naa bite bagarraa fuudhe itti hafee gabbarri irratti hafee dhugaa akka ati laffaatee guddiftee asiin keessa kanaa gabbarri kan irratti hafee jira bidilimsii malee waan biraa hafee jira amma kisaaraa isaan deeffatuuf akkatti koomentii jala fiige Azit erkee wadhu ajar baana maati dandeessu raja miila ishiitu dandeessu abdii amma gabbarra irratti hafee irraa fuudhe abdii laa baay'ee fuudhe kan warra isarra gurguddaatillee fidee dhufe baabaa sheerriyaa deemfaa xaayiriinfaa nama baay'ee ture bara viidiyoon kan gadi dhiifamee jira argee jira dhugaa atileeni wallahi ati kun dhugaa rabbi kan seenaa keessa kitaaba raabar leeysan maaliif yoo jette intala dhalaa takka akka fitti qabdee batakkaa badii takka irratti hin dhageenye dhalaan akka fooniiti beeyta foon yoo ala baate waraabessi nyaata fitti qabdee akka haadha abbaa taatee guddiftee asiin geessee dila kana kabajaadhaan haadha maatii isitti illee kabajaa goote takkaa namni akka makee orootti aruuza godhaten jiru dhalaa biyya namaa jirtu keessa akka biyyaatti fiidoo arge dhugaa rabbi ati kun nama jabaa nama lafee barbaadani yooniin obboleettiteetiin fuudhajee obboleessa naa taate waan taateef obboleettiin tee waan obboleettii tiyya taateef hidda kee kasitti hidhaarraa natti fuudhuu qabda hidda yaa oggaa hidda yoon jee nama fira kee kasitti dhiyaatu asoo obboleeyyan kee ta'an rakkoon harargee kana bar rakkoon keessan kana amma isi rakkoon keessan kana bar takka dumaashi jennaan meeshaan keessan alatti isin hin qabu taruu amma rakkoon harargee rakkoon guddoon dhiirri harargee qabdu bakkuma tan dumaashi jennaan zaafet taabeera kiyyaasi fuudhuu ishii ta abbeeraa kee tiruumoo jechuun abbeeraan akkami beektaa dubiratti taa adeera kiyyaa ka obbolee abbaan kiyyaa fi inni obbolaa intala isaa rakkoon qabu bakka ishiin sirraa fagaachuu waan hin feeneef rakkoon qabu. Imimman gisee kolfoo kana osoo gaafa namni du'e boo'e Oromolleen sira nagara ta'effattii bara. Osoo gaafa Oromoon duutu boo'e sira Oromolleen viidiyoo boo'e sira Oromolleen nagara ta'effattii. An gisee kolfu boo'e gisee waadduu ari imimman akka. Biiftuun as jala jirti biiftuun lakkoofsa ergii mucaan qooyi dura muka kabiyya jiru mana ijaaran jedhanii biiftuun walii babarreessaa yoo biiftuun sii taate biiftuun sitti fuudha intala adaanaa tiyyaati kunoo as jala jirti. Anchi lakkoofsa kee ergiif deemi saree. Maal goota dhaabbattee fufee taasii gurgurra. Kootu jiin dhugaa. Biiftuu. Jedheen deemi koomentii barreessiif. Ililli kenniif deemi. Dhuftee laal. Duraan na bira mudeetara qabdii mana kiyya tiktookii kiyya tokkorra. Deebisii bire dhalaa achi jala I love you sin jettu bilookiin haa ariitu. Kootu biiftuu. Dhaqi mana jaarsa keetti modiitara fudhu kootu modiitara guutuu kenniif. Ayyee. Asuun asilii waan gurguruu barbaadaan afaan maan gurguree asuullee gurguree firra. Amma kaayiroo keessa haadha faadhetti asuu fatiyaa kanneen wayyatti gurguruuf ta'aara yoo rabbi na laaffise. Diyaaspoora nama booda Ameerikaaf Kanaadaa Awustiraaliyaa dhuftee bilaashatti sargii godhattee hin deemtu hin jiru. Yoo gabbara fiddeen dhufne dirree xiyyaaratiin ofirra isii deebisa. Takkittiin isii mee faana lafa ijjadha aanaa kaayiroo jiru hin argitan. Shamarran abbaan qabne argitanii saroota. Ulfeessitee asii achi dachaate tiraa kanatti dachaate. Shamarran kaayiroo jiru hundasiitu raaman soolala. Hundasii takka gurguradha. Rabbi gatiitti si haa baasu du'aa inni. Shamarran kaayiroo jiru hundi isaanii ilmaan kiyya amma booda kaayiroo fuudhuu barbaadna takkittiin ta'e osoo naan bilbileen dhufin. Dirree xiyyaaratiin uduuba si deebisa.
والله الذي أنا أصلي جوال سندبني سما باسبورتي قراش كم كان أزور أيامك يا أنا رفته يو أكاد الأوتندرت يارة الودوبة سندبني أنا وقعنا بتور بس ما كان أمبرني every single diaspora samtachuar tokko deebis an gatii sitti mammaan tar gati haadha faate gatii guddaa malee hin gurgurin maaliifi yoo nama waliin boonillee milishaan firraan dhorku isiin firraan dhorka irree qabdii dhukka irraa kaafte amma nama qaqallaa yoo fuudhes isii milishaa takka roorroon isin dhaati waan saniif gatii gurgudda gurguruu qabda ishii waan guddaa bakka nama sadii gurguramte haati faate bakka nama sadii gurguramuu qabdi. أصدرني ملكة كما فرطما قال شاي مصاب إنه كما تبى تربى أجير تكون مصاب فلو قرا ديما وبوليسكية تكارا هم بيتاني متي أنا لا فارقة تكاب لوله أنا لا فارقة تبر ورا جلا بدي تبغى سمعنا يا كنا لا فارقة تبر يا ريتني كام كنا مسألة سبي لا فارقة Duga kana mas salata subiti yar. Ajir. Guyyan sun. Guyya khamisati bar. Doktor guyya khamisati ba guyyan sun. Khamisati. Khamisa ganama. Khamisa ganama walid ubneti guyya mazi asiri saganta qabe achirati artistin takkan dubbisun unti nana ferre enyuga. Takaru Welcome, Lubu. Jirta. Khalid ho jirta kam. Dema follow kora Musabi ni sirinjenne please invite me easy follow kora demi. Galatoma follow kora jira. Sodan nage qaba duga sodan ni mira kaisa gale ture male amma fayya qaba. Eza jira fili me. Sule abi chire. Asli siapa ada di kota je soda. Sulaiman. Abu ya mesti jira syahida lugu apa itu syahid jalan dia. Shamarran jalan tiba ira gugudda kan najib bangane. Mana najib ira gugudda kungaro. Wallahi jole titi kola andar eji shamarran kallar kan jalat. Mana rakon kita ori gugudda kungaro. Mai. Jole barasli wanni sijalatan inni beita jolle fi shamarran ma akka maleeykaati nama yoo ati dhugumaan fuulli kee jolle qalbiin tee waan qulqulluu taateef daa'imni sijalat amma daa'imni xixiqqoo yoo sirra dhuftee iyyansa dhiifte keessa kee qulqulluu daa'imni way afaan beeyti keessa siif beeyti jechuu keessa namaaf beeyti daa'imni gurguddaan sharrii bare kun hin dhufu tanamaaf jibba Sule mal guri. Sule. Koi ka ufata jira ta foddaru dufa jira me ishto abu fata. Duba Sule yo sibiro dufe qimatin salo wan kana baka salam be ko ni qam fata anjin duba. Yasmin. Mal sira gaze. Maltika afani ledar bisila. Sule ni qam fata me sule abba sodda ka maltika afan ke tasto. Abo sodda se aba. Totol fateh du bujira gobare da kafi file. Totol fatah rai. Mira ke dijira katete. Ok bar dugara biba sule roga sibiro du wan kana sa salam be khanga babredu fular rawana lali nanje male ci video warabu asli to arkaje. Daudi jir sure mana ke? Da inni mali fi Dawiti ra ana ramana. Luga yoni fuula sarratti aso daawwiti keessa kan iflaalu ana raamana. Daawwiti kennati yawwiti warga akkamiti yawwiti ijate amana. Sodda. Sulegi akkam nagaa fayyaa jirtu. Wanta jalaachi je. Arau ijoollee taa waan afaanitti nu darbina abbaa soddaati. Kaleessuma gabbara nyaanne ammallee soddaan nu bira jira. Maaluma ta'e uummanni ara isheen nama guddaa bar. Maratte ijoolleen. رمشان إذا جاءنا مستقام يولد كولين ياتا إيشكم حرام كده والله نصد بسنا صدق برد ما أنا ماذا دولا كم nagaa keessan jirtu. Faya sirri dala gatar dare kopedite gatin da balara maki karaba le Majnun ka bula. neddo Abo wari warra darbita soddi sare. Yana sodda khabaja gitu sodda wal majnun nyawan jinkina da.
Kasinja, Eh, sirriitti surra jilbarra dalagadhu kamakiin karaa balleessite amma karaa makiin deemtira deemti. Ibsishaan dhugaa viidiyoo sallaalee karaa jira nu balleessite shakaraanii dheerataa jira kun hommaan tanafa baasiis dila sallaalee. suulee kiyyala. Si garsiisa dhugaa keessumaa. Baxxaaniyaan Eh, ganda sadii irraa dhufe ganda sadii irraa kamakii. subhanallah. Arsii bahaa irraa Ayyee. dhufe. Eh, Arsii lixaa irraa hin dhufe jedhe. Baaleen irraa hin dhufe jedhe. Neetworkiin isin qabe. amma galakkisee amma galakkisee jira ayyee. Bara waa'ee maallaqaa kana hin danda'u neetworkiin keenya bara waa'ee maallaqaa kana ga'uun barbaadu. Waa'ee